Ashama harka fuunee jirra akkamitti dhaggeeffattotaaf kabajamtoota koo nagaa keessanii nagaa kiyyaadha waaqayyo na galatu nagaa kootti aansuudhaan dhiifama isin gaafachaa ijoolleen rifeensa caafee rifeensa mataa keenya muruu maaliif faayidaansaa faayidaa maal qaba murraa mataa keenya yookaan rifeensa keenya caafeerraa yoo murree nu jala akka guddatu kan guddatu caafeerraa yoo murree nu jala guddina isaa dhaabuu danda'a maaliif faayidaansaa naan jettanii gaaffii koomentii jalatti na barreessitan galatooma asumaan dhiifama isin gaafadha deebi'ee hin argine waan ta'eef isiniifan ibsa jechuudha. Rifeensa keenya caafeerraa yoo murre rifeensi caafeerraan guddata kan jettee fi rifeensi caafeerraan hin guddatu. Rifeensi buqqeerraa ol guddata malee rifeensi keenya caafeerraa si gadi hin guddatu. Fakkeenyaan si fudhadha. Biqiltuu tokko yeroo dhaabdanii biqiltuu sana asii gadi guddatamu asii ol guddata. Biqiltuun sun asii gadi guddatamu asii ol guddata. Biqiltuun tokko asii ol guddata malee asii gadi hin guddatu. Biqiltuu sana immoo mataa isaa caafisa yoo irraa murtan biqiltuun sun haala gaariidhaan jabaatee yookaan immoo otoo hin jajallatiin qaxxi jedhee jechuudha ni biqila ni guddata. Kanaaf biqiltuu tokko akkuma biqiltuu tokkotti rifeensi keenya akkuma sanatti fakkeenya fudhadha. Asumaan immoo gaaffii na gaafattee jirti. Hinnaa akkamitti dibanna hinnaa akkamitti dibanna hinnaa naa qabachuu didee warreen jettan waa'ee hinnaas waa'ee kanis hojjedheen ture irra deebi'aatii dhaggeeffadhaan isiniin jedha. Hinnaa akkuma beekamu akkuma dura isinii hojjedhee yoo dhaggeeffattan hojjedheera haa ta'u malee hinnaa si qabachuudhaaf eeggitti dabaluu dandeessaa shaayiidhaan hojjechuu hin dandeessaa wantoota mana kee keessatti argamaniin dabaltee kukunaatoo illee kastar olii wanta garaagaraa wanta rifeensa keetiif dibachuu dandeessutti dabaltee dibachuu hin dandeessa. Erga dibattee immoo sa'aatii 2 ol tursiisuudhaan dhiqadhu. Otoo hin dibatiinis immoo erga laaffistee yookaan immoo erga bishaan wajjin waliin bulbultee yookaan rukutteen sa'aatii 2 taasisi. Sa'aatii 2 booda dibadhu. Erga sa'aatii 2 booda dibatteen booda immoo sa'aatii 2 ol ofirra tursiisiiti. Dhiqadhuun siin jedha kanummaa deemiitii ilaalin siin jedha hojjedhee jira. Akkasiin siin jedha obboleettii kiyya rifeensi keenya hinnaan baay'een diimessu rifeensa akka qalamii yookaan kalara ta'anii rifeensa hin diimessu ofirra tursiisuudhaan egaa ofirra tursiisuudhaan xiqqoo ishee kalara isaa si jijjiiruu danda'a malee akka rifeensa keenya akka qalamiitti yookaan immoo akka qalamaatti nu diimessuu hin danda'u. Garuu immoo amma tokko diimessuu ni danda'a malee dhibbumaan dhibbatti ni diimessa akka kalara kaaniitti jechuu hin danda'amu. Garuu immoo akkasuma ta'ee ofirra yoo tursiiste kan duraa caala kalara isaa ni jijjiiraman siin jedha obboleettii koo gaaffiin keessii deebi'e natti fakkaata. Yaaliyatis yaaluudhaan egaa rifeensa keenya erga dibattee sirriitti sukkuumuudha. Rifeensa keenya hanga buqqeetti caafiidha hanga buqqeetti rifeensa keessa isaatti sirriitti sukkuumuudha beektee rifeensa keenya sirriitti sukkuumtee erga dibatteen booddee wanta tuffistu jechuudha. Asumaan gara rifeensa caafii rifeensa keenyaatti deebina. Rifeensa caafii rifeensa keenya kan biqilu buqqeerraa malee rifeensi keenya caafeerraa hin biqilu. Sababni inni murruuf immoo rifeensi keenya bakka lama kan ga'u bakka lamatti kan ba'u ni jira. Akkasumas immoo hidhaa wayii kan qabu ni jira. Akkasuma yoo muruu dhiifne immoo maal rakkina qabaa kanaan jettee fi rifeensi kee akka haala gaariidhaan siin guddatu. Fakkeenyaaf ni goggogaa ni caccabaa akkasumallee gara kalara isaa jijjiiruutti ni deema. Kanaaf rifeensa kee kunuunsuudhaaf rifeensa keenya kunuunsuudhaaf caafiin isaa dirqama caafiin irraa cuccutuu qabu kan muramuu qaba jechuudha. Maaliif goggoginsa rifeensi kee kan buqqee keessaallee asii ol sii margu dhurkaa jira jechuudha. Maaliif rifeensi gubbaarratti kan jiru kuni caafii isaarratti kan jiru babbaqaqinsa goggoginsa waan ta'eef haala gaariidhaan dafee siin guddatu jechuudha rifeensi kee. Kanaaf muruun baay'ee barbaachisaadha siin jedha. Fakkeenya si fudhadha yeroo tokko xiqqoo ta'e nan yaadadha. Baragamoo kan immoo barzaafiin dhaabbatee ture abbaan kiyya barzaafii kana mataa isaarraa mura beektee mataa isaarraa yeroo muru akkanan jedhaanii abbaa kiyya nan yaadadha. Maaliif mataa isaarraa murtaa eessaan biqila yeroo jedhuun maannaan jira
biqiltuu tokko asii ol biqila malee asii gadi hin biqilu. Kanaaf caafii isaarraa yoo murre haala gaariidhaan guddatanaan jedha. Akkasumallee akkuma abbaan kiyya jedhe sunillee biqiltuun suni baay'ee guddatee manaa olillee ta'e jechuudha. Kanaaf biqiltuun akkuma biqiltuu sana rifeensi keenya caafiirraan miti kan guddatu dakaa guddata waan ta'eef kunuunsa gahaa yoo kenneefi mataan keenya akka guddatu nu gargaara jechuudha. Dirqama mataa kee kunuunsuudhaaf immoo wantoota si barbaachisa yookaan rifeensa keenya haa guddatu yoo jenne caafirraa murree dhiisuu otoo hin taatiin wantoota qaama keenyaaf barbaachisan yookaan immoo wantoota nuuf barbaachisanii rifeensa keenyaaf nu barbaachisu jennee nyaata gahaa akka dibatoota garaagaraa itti fayyadamuun ni gargaara jechuudha. Barbaachisaadha jechuudha. Akkasumas immoo haala ittiin filannaa keenya jechuudha. Fakkeenyaaf caafirratti kan cuccutu kan walitti qabatu yoo ta'e yoo murre haala salphaadhaan mataan keenya filachuu dandeenya jechuudha. Haala salphaa otoo sirrakkisiin otoo waan tokko hin jedhiin yoo caafii sarraa murte haala gaariidhaan ittiin filachuu dandeessa jechuudha obboleettii kiyya. Kanaaf rifeensi keenya akkuma qaama keenya kan biraa dibata garaagaraa ni barbaadan ufaa guddatu yoo jenne rifeensa keenya dibata garaagaraa dibuudha. Murree dhiisuu otoo hin taatiin nyaata ni barbaachisu akka goonuuf kunuunsa ni barbaachisu akka goonuuf isin jedha. Si deebiinatti fakkaata obboleettii kiyya waan na gaafatteef galatoomii galanni kee guddaadha naaf jiraadhu siin jedha. Akkasumas immoo warreen yaada qabdan yaada keessan komentii jalatti naaf barreessaa wantoota isin dhibe natti komentii jalatti naaf barreessaati. Yaada keessan qooddachuu ni dandeessu. Ejaan sin jalaa tursiiseef immoo dhiifama isin gaafadha. Nagaadhaan naaf oolaa. Baay'een isin jaaladha. Baay'een isin kabaja. Naaf jiraadha. Bye bye.